Taaddasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi Yooyyaa ashama akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irraa warri nu hordoftanii guyyaan irraa kunini ammajjii 29 barrii 2021ti. Odeeffannoo sa'aatii kanaa fi qopheeffannee isin biraan gahuu fi argamne jirra. Warri odeeffannoo kana barbaada basittuu argamtan hedduu isin galateeffachuu feena. Warri biraa ka odeeffannoo kan argatan ammoo sagantaa kana qoqqooda faffacaasaa wajjin nu gayaa isiniin jechuu feena. Odeeffannoo keenya ka har'a keessatti hidhamtoonni siyaasaa galmee Jawaar Mohammadii faa jalattuu himatamanii laganna nyaataa guyyaa lammaffaa itti fufanii jiranii. Hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa dabalatee laafuu warra maatiin hidhamtoota fi abukaatowwan dubbatanii jiranii. Yoo lagannaan nyaataa ka warraa kun itti fufe miidhaan guddaan hidhamtoota siyaasaa kanarratti dhaqqabuu danda'a sodaa jettullee akka qabanittu jira. Bal'inna odeeffannoo kana gabaasa kana keessattuu dhagahuu deemtanii. Karaa biraatiin ammoo warri huccuu booraa uffatee hidhamtoota siyaasatii fi deeggarsa dhiyeesse jedhamanii ka qabamanii ammallee gada hin dhiifamnettu jira. Sochiin mormii huccuu keelloo Oromiyaa bakka adda addaa waliin gayaa jirti. Kunilleen odeeffannoo irratti xiyyeeffannoo keessaa tokko. Itoophiyaan lammiilee ishii 34,000 ol ta'anii Saawud Arabiyaa irraa galchuu fi akka taate itti aanan muummicha ministeera biyya suni ka dubbate. Suudaan hariiroo Qatar wajjin fooyyeffachuu fi itti aanaa mana marii caaffee olaanaa Suudaanii Mohammed Hamdan Dagaaloo gara magaalaa gudditti Qatar Dohaatti erguun dhagahamee jira. Walittu gaarreffannaan daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii akkuma itti fufettu jira. Waldhabii Biltsiginnaas ammallee furmaata akka hin argannettu jira. Hiriirii mormii Baaldaraas magaalaa Finfinnee keessatti sanbata guddaa yookaan dilbata dhufu kana qopheessuu fi karoorfamee akka tahuu hin deemne koomishiniin poolisii Finfinnee dubbatee jira. Kana qofa miti matoota oduu kana fi kabiroollee qabna. Yoo nu wajjin turtanii odeeffannoo kan hunda isin biraan gahuu deemna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo ammaan tan ammoo gara oduu guyyaa har'aa isinii fi dhiyeessuu fi karoorfannee bal'inaa isaanii isin biraan gahuu deemna. Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaati fi akkasumas warri galmee Jawaar Mohammad jalattuu himataman yookaan ammoo galmee kana jalattuu dhimmi warra laalamaa jiru laganna nyaataa guyyaa lammaffaa fi gaggeessaa akka jiranii kan dhagame jiru. Warri guyyaa lammaffaa fi laganna nyaataa itti jiran kunini laganna kanirra kan kahe laafuu isaanii gareen abukaatota ka isaan har'a laale dubbachuun dhagahame jira. Gareen abukaatota kun waan jedhe dhimmi hidhamtoota kun akka malee addeessaa waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa gaafilee warra kanaa fi deebisuun hidhamtoonni kunini kan caalaa rakkoon fayyaa akka isaan hin qunnamne mootummaan dirqama qaba jechuun isallee dhagahame jira. Hidhamtoonni siyaasaa kunini mormii kanaan itti fufanii jennaan akka malee miidhamuu akka danda'amu ka dubbatamaa jiru. Maatiin hidhamtoota ka nyaata har'a achi geesse hidhamtoota kanaaf nyaata kennuu akka hin dandeenye ka OMN itti hime. Intalti Baqqalaa Garbaa Boontuu Baqqalaa ganama kana nyaata qabatanii gara mana hidhaa Qaalixoo ka magaalaa Qaallittiitti argaman deemanillee maatiin isaanii nyaata hin fudhannu laganna nyaataa irra jira jechuudhaan nyaata warri qabate deemee
deebisuu dubbattee jirti. Akka Boontuu Baqqalaa dubbattetti hidhamtoonni kunini gariin isaanii laafanii argamuu warrallee dubbattee jirti. Haalli isaanii baay'ee yaaddessaa waan taateef dhaabbilee mirgoota ilmaan namaatiif falmanii kan akka Qaxxaamuraa Diimaa, Human Rights Watch, Amnesty International fi akkasumas dhaabbilee biraa irrattu rakkoo warra akka xiyyeeffannoo qabnu biyya keessa fi biyya irrattu iyyuu akka qabnu dubbattee jirti. Wanni warra kan baasa mana murtii dharaa Abiy Ahmed osoo hin taane qabsoo Oromoo waan taateef qeerroo fi qarreen Oromoo sochii jala qabee Kaawayaa Booratii fi akkasumas sochii hidhamtoota siyaasaa kana bilisummaa isaanii akka isaan goonfatan gochuu jabeessanii yookaan ammoo cimsanii akka itti fufuu qabanillee Boontuun dubbattee jirti. Boontuun akka jettetti yeroo ammaan tana warri hidhamee galmee Jawaar Mohammadii keessattuu argamanii gariin isaanii rakkoo fayyaa ciccimoo yookaan jajjaboo qabanii qoricha fudhachuu qaban jettee dubbattee jirti. Hidhama siyaasaa keessa tokkini Hamza Boorana dhukkuba sukkaaraatii fi dhukkuba dhiibbaa dhiigaa waan qabuuf guyyaa guyyaanii qoricha addaan dhiisuu hin qabu. Qoricha fudhachuu qaba. Amma haala kanaanii nyaati lagachaa qoricha fudhachuu akka inni ittiin danda'u hin beekamu jettee jirti. Abbaan isheellee qoricha dhiibbaa dhiigaatii fi akkasumas rakkoolee biraatii fi qoricha addaan dhaabbachuu hin qabne guyyaa guyyaan fudhachuutu qaba. Ammaan tan gara duwwaanii qoricha kan akkaataa inni ittiin fudhatu akka hin beekamne dubbattee jirti. Haalli hidhamtoota fayyaa warraa guddoo yaaddessaa waan taateef hawaasi Oromoo ka addunyaatii fi hawaasi Oromoo ka biyyaa dhimma kana mormii cimaa godhuudhaan akka gaafileen hidhamtoota siyaasaa deebii argattu akka godhuu qabani dhaamsa karaa OMN'tiin dabarsuun ishii dhagahame jira. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen gaafilee warri gaafatee mootummaan deebisatee fi nyaata lagatee maali jennee haa gaafannuti. Hidhamtoonni siyaasaa kun akka gaafatanitti warri dhaddacha kibxata darbe irrattu Jawaar Mohammadii fa'aa fi deeggarsaa ibsuu fi wayaa beerte yookaan ammoo keelloo uffatanii dhufanii cuftu warra yakka waan tokko hin dalagne haal duree tokko malee gad haa dhiifamanii ka jedhu keessattuu akka argamu ka dubbatanii wayaa uffatanii mani murtii yookaan ammoo poolisiin nama hin murteessu mirgaa waan fedhan uffachuu kalammiilee mootummaan kabajuu qaba. Warri dabaanii hidhame gadhiifamuu qabanii akka jedhanii kan dhagahame jiru. Karaa biraatiin ammoo hidhamaan siyaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mootummaan bakka yakkamtootni itti hidhaman keessattuu hidhuun akka yaaddesse ka dubbatanii. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa Qilixoo bakka ammaan tana itti hidhame kalaaf jalaa ka dukkanaa warri hidhamtoota akka gurguddaa ajjeechaa saamichaa fi reebichaa fi hannaa hojjetettu hidhamuun akka yaaddesse ka dubbatamu. Bakki Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammaan tan dabarfamee itti hidhame torbaan darbe keessattuu balaan dhalatte achi keessattuu nami albee yookaan ammoo billaan wal waraanee walijjeessuu gabaasuun kennee yadatama. Bakki kanattuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhamuun guddoo akka yaaddesse hidhamtoonni siyaasaa kunniin ka dubbatanii. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jijjiirranii Abiy Ahmed aangootti fide eegii dhalateen dubattu yeroo lammaffaa fi hidhamuu isaati. Kanaan dura wayita hidhametti ulfinni isaa kiiloogiraamii 25 gadi xiqqaachuu yookaan ammoo herdheessuu gabaasuun kennanii yaadatama. Haalli ammaan tan inni itti qabamaa jirus hidhamtoota siyaasaa kanaa fi akkasumas dhaaba isaa guddoo yaaddessuutu dhagahamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa turre akkuma itti fufaa jirutu jira. Konkanumaan odoo jiru hidhamuun Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana dukkanaatii fi yakkamtoota gurguddoo jetanii ammaan tanallee mana hidhaa keessatti walitti roorrisan gaangisteroota, hattoota, saamtotaa fi akkasumas warra ajjeechan shakkame wajjin hidhamuun fudhatama akka hin qabne dhaabbanni ABO ibsa jira. Hoogganaa ABO keessa tokko kan ta'e obbo Baatee Urgeessaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haalli hidhaa isaa akka malee yaaddessaa fi haalli hidhaa kun hatattamaan akka jijjiiramuu qabu mootummaa Itoophiyaa gaafateera jechuun dhagahamee jira. Haalli Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ittiin qabamaa jiru yeroo ammaan tana ka yaaddesse ta'uu ka dubbate dhaabbanni ABO kunniin Itoophiyaan yeroo adda addaatiin hayyoota Oromoo bifa gosa kanaatiin mana hidhaa keessatti dhabamsiisuu yookaan ammoo mana hidhaa keessatti ejjeesullee eeree jira.
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa qofa osoo hin taane nama akka Nadhii Gammadaatii fi akkasumas Baqqalaa Dawaanoofaa mana hidhaa Itoophiyaa bifuma kanaan dhabamsiisuun isaa ni dubbatama. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Itoophiyaan barbaraan hayyoota Oromoo nyaattuu ejjeestus gabbachuu hin dandeenye jechuudhaan dubbachuun isaa ni yaadatama. Mootummaa ammaan tan jiru Abiy Ahmedii kanas mootummaa hattuun saamtuun lafaatii fi daldaltuun lafaa waliin dhaabbattee mootummaan OPDO mootummaa Oromiyaa hunda gabayaaf dhiyeessee gurguratu haati salleen gabayaa baastee jennaan gurgurachuu irraa hin deebi'u jedhee qeequun isaa ni yaadatama. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kanaan dura yeroo hidhamettu akka inni mana hidhaatii gadhiifamu Abiyyi Xalayaa barreessuu isatti dubbatama jira. Waajjira isattuu yaamee paartii badhaadhinnattuu dabalamee yookaan siyaasa ABO keessaa bahii jedheeni akka inni yeroo san didate dubbatama. Koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi Abiy Ahmed lachuu warra bara Ruwaandaa nagaa buusuu fi duulame bara 1995 duula Ruwaandaa sun irratti waliin hirmaachuun dhagayamaa jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yeroo sun nama aangoo waraanaa keessatti guddaa qabu Abiyyi ol Abiyyi ammoo ijoollee xixiqqoo akka ture ka dhagahamee ture. Abiy Ahmed Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ilaalcha isaatiin faallata qabachuun akka dhuunfattu akka ganamettu dubbii kana fudhata jechuudhaan dhimma kana warri keessa beekan yeroo adda addaatti dubbachuun warra dhagahame jira. Ammallee taanaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ajaja Abiyyiitu kallattiin hiisise yakka tokko malee Abiyyi ajaja kenne malee manii murtii gad hin dhiisu yookaan ammoo ummatii Oromoo mormii cimaa gooree yoo gad dhiisise malee Abiyyi gad dhiisuu fi fedhii hin qabu jechuudhaan namoonni adda addaa yaada isaanii kennaa jiru. Kun kanumaan odoo jiru gargaaranii Profeesarii Bayyanaa Ruudaa barsiisanii Yuunivarsiitii Amboo waggaa 2 oli mana hidhaa keessatti dararamaa jira jedhamee jira. Namni Yuunivarsiitii Amboo keessatti barsiisu kunini ka hidhame sochiilee qeerroo fi qarree ka magaalaa Amboo keessatti yeroo adda addaatti dhoohu gurmeessita mootummaan jedheeni akka hidheeni ka dhagahamaa jiru. Namni kunini waggaa 2 olillee hidhamu himatii rogaatii fi yookaan ammoo ragaanii takkalleen irratti hin dhiyaanne dararamaa jiraachuu maatiin isaanii akka malee akka yaaddanii fi namni kunini hojii isaatii fi fayyaa isaa irratti hidhaanii waggaa 2 oli miidhaa guddaa akka dhaqqabse ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana mormiin wayaa keelloo uffachuu Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti cimee itti fufee jira. Biyya addunyaa kanalleetti mormiin kunini cimee gaggeeffamaa akka jiru kadhagamaa jiru. Mormii kana Oromoon addunyaa irra jirtu akka cimsitee wayaa boora uffachuuni mootummaa Abiy Ahmedii biyya keessattuu biyya alaa immoo karaa dippiloomaasiitii fi hiriiranii hafuuraa itti kuttu miidiyaa hawaasummaa irratti yaamichi dhiyaachaa jira. Wayaan boorii uffachuu kunini gara mormii yookaan ammoo warraaqsa jijjiira halluutu akka deebi'u kanatti aansee ammoo warraaqsa keelloon mootummaa Abiy Ahmedii kana yoo gaaffilee Oromoo deebisuu didate akka jechuun raasuu dandayu namoonni hedduun ka raagaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jiru akkuma itti fufettu jira. Amma immoo odeeffannoo gaggabaabduu isin biraanii baasuu deemna. Koomishiniin poolisii Finfinnee hiriirii Baaldaraasiin Finfinneetti gaggeessuu deemu hin jiru jechuudhaan ibsa baasee jira. Deeggartoonni Baaldaraasii ammajjii 31 bara 2021 sanbata guddaa yookaan ammoo dilbata kana hiriira guddaa magaalaa Finfinnee keessattuu qopheessine jechuudhaan miidiyaa hawaasummaatii fi karaalee neetwoorkii isaaniitiin dhaamsa dabarsaa jiran. Hiriirri kunini bulchiinsa Finfinnee keessatti saamichi lafaa ka Oromoon gaggeessaa jirtuu fi baalee tareenyummaa Oromootii fi akkasumas hidhamuu warra Baaldaraasii ka balaaleffatuu fi qophii Baaldaraasii filannoo dhuftu ka bara 2021 maal akka fakkaatu ka akeeka laf kaa'uu jechuun isa dhagahamee jira. Haa ta'uutii malee waajjirri bulchiinsa Finfinnee ka Adaanech Abeebee akka poolisii koomishinii poolisii Finfinneetii fi xalayaa guyyaa 26 ammajjii 26 bara 2021 ergeeni
hiriira wanni jedhame ka paartiin baaldaraasii qopheesse magaalaa Finfinnee keessattuu hayyamii kennamee fi akka hin jirre hiriirri gosa kamiyyuu akka dhoowwamuu qabu xalayaa barreessuun dhagahamee jira. Guyyaa kanattuu hiriirri waan hin jirree fi lammiileen hamii yookaan ammoo oduu dharaa ka miidiyaa hawaasummaa irratti naannawaa jirtuufillee gurraa kennachuu akka hin qabne ka dubbatu xalayaan kunin. Poolisiin Koomishinii Finfinnee warri hiriira qopheessinaa jiru kulleen hiriirri kunin hayyama seeraa waan hin arganne akka hin arganne beekanii hiriira qopheessinaa jedhan kana qopheessuu irra akka duubattu deebi'anii warra baaldaraasii gorsa jira. Haa ta'uti malee baaldaraasii hiriira kana beeksisuu qofa dirqamni kennu malee hayyamii nu barbaannu yookaan hayyamii nu gaafannu ka seeraa hin jiru. Hiriirri kunin mootummaan beekamtii nu kennu baatee guyyaa yaamamettu ammajjii 31 dilbata guddaa dhufaa jiru kana sanbata guddaa dhufaa jiru yookaan dilbata kana ni geggeeffamaa jechuun warra dhagahamee jira. Hiriira kana wanni nu haqsiisu hin jiru. Hiriirri akkuma karoorfamettu ta'uu deema. Deeggartoonni kennanii Finfinnee keessattuu wal argaan nuuf haa ta'atu jechuudhaani Finfinnee irratti baaletereenyoota fi saamtota lafaatii fi kondominiimii guyyaa saaxilluu hayyooti baaldaraasii ka hidhamanii kan akka Sintaayyee Chokkoleetii fi Iskindir Naggaafaati akka hiikamanii ka gaafannuu fi filannoo bara 2021 magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffamtuu fi Finfinnee bulchuu fi qophii ta'uu kenna ka itti mul'ifannu waan taate hiriira kanaa fi deeggartoonni kenna qophaawaa jechuun warra dhagahamee jira. Yaamichi hiriira karaa miidiyaa hawaasummaatiin akkasumas miidiyaalee baaldaraasii deeggaraniin geggeeffamaa jiru. Ammallee akka itti fufe akka hin dhaabbanne ka dubbatame. Poolisiin Koomishinii Finfinnee yookaan ammoo Koomishiniin Poolisii Finfinnee jedha sirreeffadhuuti ibsa baasanii hiriira seeraa ala qopheessuun seeraan nama gaafachiisa. Warri baaldaraasii hiriira jedhame kana yaamuu yoo dhiisuu baatanii yookaan akkuma jedhan hiriira kan ka qopheessan yoo taate adabbiin guddaan akka isaan eegatu ka doorsisaa jiran. Hiriirri baaldaraasii Finfinnee keessatti qopheessaa jedhe. Opiidiyoo raasee jira. Opiidiyoon kan muddamsuu guddaa keessa seentee hiriira kana tokkoffaa dhoowwitee jirti. Hiriirri ta'uu hin qabu yookaan ammoo hin geggeeffamu. Hiriira seeraa alaa jettee jirti. Yoo hiriirri kun ammoo ka geggeeffamu taate opiidiyoolleen hiriira biraa Finfinnee keessatti qopheessuu fi saganteeffachuu jalqabuu kanaan dura gabaasne jirra. Opiidiyoon ka waggoota lamaan darban kanaa fi qeerroo fi qarree Oromoo jaarmayiinsa seeraa ala yookaan ammoo ኢመደበኛ አደረጃጀት ህገ ወጥ አደረጃጀት ጫሳ ጀዋር መሐመድ ጀቴ ባሌሳ በርባዴሳ ባቴ አማንተን ሙደምተ ጀናኒ ቀሮ ፊ ቀሬን ኦሮሞ ሳምቻ ለፋ ከፍንፍኔ በላለፈዳ ህሪራ ባያ ጀቹዳኒ ጎዲና ኦሮሚያ ናናዋ ፍንፍኔት ፊ ጎዲና አዳ ኦሮሚያ ናናዋ ፍንፍኔት ፊ magala Finfinnee keessatti qeerroo fi qarree yaamicha dhiyeessaa akka jirtu kadhagama jiru. Haa ta'uuti malee qeerroon Oromoo yeroo ammaan tanatti gaafii lafaa kana ka deebisaa jiru sila deebisuu qabu ka saamicha lafaa kana geggeessaa jiru. Opiidiyoo matuma isaati. Opiidiyoon lafa saamaa saamsisaa hanne godha goosisaa yeroo ammaan tana namijjeessaa hiisisaa qaama biratti quba qabuudhaan hiriira deeggarsaa odoo gaafii Oromoo takkallee hin deebisinu qaama ijjeesaa jiruun qaama saamamaa saamsisaa jiruun hiriira naabaa jechuun waan hin fakkanne fakkeessi jechuudhaan qeerroon hagamma yaamicha warraati gurra dhoowwate akka jiru kadhagame jiru. Opiidiyoon yeroo ammaa tana wayita abin baaldaraasii fi biltsiginna amaaratiin muddamee jirutti dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti fiduudhaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo man hidhaa jiranii gadhiisuu isaanii paartilee Oromoo gara tokkotti coroorsuudhaan dubbiin Oromoo bifa akka qabattuu fi siyaasaa bara kana kaafilannoo bara 2020 keessatti Oromoon ejjennoo gosa tokko akka qabatu sila godhuu fi carraa guddaa odoo qabu ammallee taanan hidhamtoota siyaasaa irratti geggeessaa jiru. Jajjabeessuudhaan hariiroo nafxanyoota waliin sirreeffachuudhaaf isa carraaqaa jirutti mul'ataa jira jechuudhaan xiinxaltoonni Oromoo adeemsa jallatee fi dogongora ka Opiidiyoo kana qeeqaa akka jiranii ka hubatan. Odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fuufettu jira yeroo ammaan tana
biltsiginaa Oromiyaatii fi biltsiginaa Amaaraa jidduutti falmiitu jira jedhamee odeeffamee jiraachaa jirullee keessattuu obbo Dammaqee Mokkonnin Abiy Ahmed irratti fincila godhee aangoo barbaadaa jedhamaa jirullee Abiy Ahmediitii fi Dammaqee Mokkonnin haga ammaan tana odeeffannoon keessa bayaa jirtu akka agarsiiftutti qubumaa fi qubee ta'anii wajjin hojjechaa akka jiru kadhagamaa jiru. Biltsiginaan Oromiyaa gaafilee biltsiginaan Amaaraa gaafate deebisuu fi yookaan ammoo fedhii warra guutuu fi carraaqaa akka jiru kadhagamaa jiru. Biltsiginaan Oromiyaa gaafii daangaa dabarte ka biltsiginaa Amaaraa akka isaan gaafachuu dhaaban yookaan akka isaan naamusa qabaatanii gaafachuu dhiisee yeroo ammaan tana biltsiginaa Amaaraa gunachuu fi yookaan ammoo kadhachuu fi abaabalachuu fi carraaqaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana warri biltsiginaa Amaaraa waajjiraalee gurguddoo akka ministeera galii, ministeera haajaa alaatii fi akkasumas waajjira geejjibaatii fi tiraanispoorteeshiniitii fi waajjira itti aanaa muummicha ministeeraa argatanillee aangoon kun nu hin geenne jechuudhaani yeroo ammaan tana falmachaa akka jiranii fi Abiy Ahmed deebilee Amaaraa kana deebisuu fi aangoolee warraa maltu kabiraa dabalataan kennuu fi qormaatii haa geggeeffamu wanni jedhu ammallee deebi'ee dhalachaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru warri aangoolee gurguddoo barbaadan hunda argatanii jiranii yoo aangoon warraa hafee ka bakka Abiy Ahmed taate malee karaa biraatiin ammoo naannoo Benishangulii keessattuu godina Metakkalii Amaarii deebisnee qabachuu qabna bulchuu qabna ka jettu sunii fi haala walumaa galatti ummati Amaaraa bakka bu'ummaa naannoo Benishangulii keessattuu argatullee haali heerii naannoo Benishangul ittiin fooyya'ullee irratti akka hojjetamuu qabu biltsiginaan ka wal dhagani. Haala lafa Tigraahii ka Amaarii barbaadu raayyaa Walqaayit Tsegede irrattu referendemiin godhame lafti kun naannoo Amaaraatii fi deebi'u irratti ammallee akka mari'atamaa jiru ka dubbatamaa jiru lafa Itoophiyaa fi Suudaan irratti wal dhabaa jiranii ka daangaa ka Amaaraa kanallee irratti mootummaan Itoophiyaa ejjannoo cimaa qabaatee lafa kana mootummaa Suudaan irraa akka deebisuu qabu. Mootummaan Itoophiyaa ilaalcha kanaan durattu marii godhannaa jedhe Suudaan wajjin qabu. Suudaan lafa Itoophiyaa taakkuu tokko qabattee waayitaa jirtutti yookaan yeroo jirtutti mariin hin ta'u jedhe ejjannoo cimaa akka inni qabachuu qabu. Warri biltsiginaa mootummaa Abiy Ahmed irrattu dhiibbaa guddaa akka godhaa jiranii ka dubbatame jiru. Dhiyoo kana koree hojii raawwachiistuu filannoon durattu filachuu ka qabu dhaabbanni biltsiginaa Abiy Ahmed koree hojii raawwachiistuu kana adeemsa filachuu sodaa fi doorsisa paartiin biltsiginaa Amaaraa irratti itti godhe irra kan kaase akka filannoon duubattu dabarfamu boordiin filannoo Itoophiyaa akka warraaf murteessuu godhamee jira. Maaliif jennaani hoogganaa biltsiginaatii fi warri Amaaraa dorgomuu akka barbaaduu fi deeggarsa Abiy Ahmed dhoowwachuu warraati yeroo sanitti filannoon karoorfame akka hin taane ka godhe. Dorgommiin aangoo guddaan biltsiginaa Amaaraatiif Oromiyaa jidduu jiraatullee mootummaan Abiy Ahmed dorgommii warra Amaaraa kunini dorgommii daangaa hin qabnee fi hin dhaabbanne taahuu beekuudhaanii falmii dhufuu fi yookaan dorgommii dhufuuf qopheessuu dhiisee harka kennachuu akka tarsimoo siyaasaa akka godhate ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraanii dhaqqabsaa jirru akkuma itti fufettuu jira daawwattootaa fi jaallatamoo maatii yooyyaa miidiyaa Itoophiyaan lammiilee isii 34,000 taayanii ka biyya Saawud Arabiyaattu yeroo ammaan tana hidhamaa dararamaa miidhamaa jiru.
Hayyee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo rakkoo teeknikaatiin sagantaan keenya waan addaan citee fi kunoo ammaan tana gaddeebinee jirra. Itoophiyaan lammiilee 34,000 biyya Saa'uudi Arabiyaa jiranii biyyatti galfachuu fi akka murteessite itti aanaan muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokkonnin dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana lammiilee isaa akka biyya alatti miidhamaa dararamaa jiranii deeffachuun dirqama isaa tokkoffaa ta'uu beekuudhaan kabaja lammiilee isaa deebisuu fi akka carraaquu ka dubbatamu torbaanitti baqattoota 1,100 Saa'uudi Arabiyaa irra deebisuudhaan walumaa galatti baqattoonni 34,000 ka dhukkuba koronaa vaayirasii qabamuun shakkaman dabalatee namni biyya Saa'uudi Arabiyaatti karaa seera alaatiin hidhame cuftinu akka biyya Itoophiyaatti deebi'u mootummaan Abiy Ahmed akka hojjetu ka dubbatame. Suudaanii biyya Qatar wajjin hariiroo qabdu fooyyeffachuu fi Hamdan Dagaaloo achittu erguun isii dubbatamee jira. Suudaan yeroo ammaan tana dhimma daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii ilaalchisee biyyoota Arabaa irraa deeggarsa argachuu fi dippiloomaatota ishee biyyoota Arabaa adda addattu akka ergaa jirtu kadhagame sun keessa biyyatti Qatar yookaan ka magaalii guddaanis Doohaa tokko akka taate kadhagamtu hariiroon Suudaanii fi Doohaan wajjin qabanii sababa wal dhaba biyyoota Arabaa ka jiddu galeessa bahaatiin hammaachuun isaa dhagahame jira. Haa ta'uutii malee Qatar yeroo ammaan tana rakkoolee Saa'uudi Arabiyaa fi Imaaraatii wajjin qabdu waan furattee fi Suudaanis rakkoo Qatar wajjin qabdu furachuu akka barbaaddu fi deeggarsa mootummaa Qatar ergachuu fi dippiloomatii isii olaanaa itti aanaa caaffee birmadummaa Suudaanii kan ta'anii Jeneraal Mohammed Hamdan Dagaaloo gara Doohaatti erguun ishee dhagahamee jira. Suudaan yeroo ammaan tana biyyoota ollaatii fi biyyoota jiddu galeessa bahaa wajjin dippiloomaasii olaanaa hojjechaa yoo jirtu Itoophiyaatti muummichi ministeeraa ishee dippiloomaasii hojjechuu dhiisii bakka inni itti dhokatee yookaan ammoo riphee namni afaan wallaalee waa'ee fayyaa isaa haasawaa akka jiru kan dhagama jiru. Viidiyoon muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Itoophiyaa kalee agarsiisu irratti muummichi ministeeraa waan akka nama hokkolu ka fakkaatu miidiyaa hawaasummaa irrattullee marii uumuun isaa dhagahame jira. Abiy Ahmed bakka meeshaa gargaarsaa warra qaama hir'uutii fi qopheeffametu argamee jiraachuu isaa mul'isuu fi viidiyoo tokko karaa miidiyaa hawaasummaatii fi televizyiinii Itoophiyaatiin ka gadhiisise. Viidiyoon Abiy Ahmed kunini isa jechuun darajaa yookaan ammoo kortoo ol bahutti mul'ata. Abiy akka nama hokkolullee akka fakkaatu ka mul'atu bakka sunittu Daani'el Kibret wajjin argamee jira. Abiy Ahmed akka hokkoluu fakkaachuun isaa kunini bakka qaama hir'oota warra hokkoluu fi naafa bal'aa waan jiruu fi akkasuuf fakkeessuuf jedhee warri garii yoo qoosaa godhu warri garii Abiy rukutamee jira hamii jettuu ka cimsu yookaan Abiy dhukkubuu danda'a yaada jettuu ka cimsuu fi Abiy fayyaan isaa guutuu yookaan qixxee miti jechuun namoota adda addaa dhagamee jira. Abiy Ahmed yoo dhukkubde taate dhukkubuu kan kee uummata Itoophiyaa beeksisi uummata Itoophiyaa irrattu piraankii hin hojjetini dhaamsii jedhulleen bal'inaan akka dhiyaataa ture viidiyoo sun jalattu yaadii barreeffame ka mul'isu. Odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettuu jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo Eertiraan Tigraahii keessa bahuu akka qabdu mootummaan Ameerikaa kallattiin aangaa'ota mootummaa Eertiraattu himne jechuun isa dhagahame jira. Yeroo ammaan tana mootummaan Eertiraa Tigraahii keessa seenee weeraree jira. Waraanii kunini akka inni bayu mootummaan Itoophiyaa godhuu qaba jechuudhaan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa torbaan kana ibsa baasuun isaa ni yaadatama. Odeeffannoo karaa biraatiin dhaabbati mirgoota gaazexeessitootaati fi falmatu CPJ Committee to Protect Journalists ka jedhamu naannoo Tigraahii keessatti gaazexeessanii Daawit Kabbadee jedhamu ka televizyiinii Tigraahii mootummaa Itoophiyaatiin rukutame ejjeefamuun isaa akka malee yaaddessaa ta'uu dubbatee jira. Daawit Kabbadee waahila isaa wajjin makiina isaa keessatti magaalaa Tigraahii
magaalaa guddittii Tigraahii Maqalee keessattuu ajjeefamee mootummaan Itoophiyaa reebichaa fi dararaa fi ajjeechaa fi miidhaa gaazexeessota irratti godhuu akka dhaabuu qabu itti gaafatamaan CPJ biyyoota Saharaa gadiitu argamanii Mutoko Muumoo dubbachuun isaa gabaafamee jira. Muumoon akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiin daawwitii ajjeesuun fudhatee itti fudhatama waan takkaayyuu hin qabu. Wanni kunini akkamiin akka dhalatee qormaata walaba bal'aanii qaama jechuun amanamaanii geggeeffamuu qaba jechuudhaani mootummaa Itoophiyaa akka yaadachiise dubbatamee jira. Dhaabbanni qaxxaamura diimaatii fi akkasumas dhaabbanni baatii diimaa haalli naannoo Tigraahii keessatti ka gargaarsa namoomaa ittiin dhiyeessanii ammallee rakkisaa ta'uutti dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana uummanni miiliyoonota naannoo Tigraahii keessatti buqqa'uudhaan yookaan ammoo beela'uudhaan gargaarsa namoomaa akka inni barbaadu dhaabbileen kukkuun inni ka dubbachaa jiran. Dhaabbanni mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii haala waraana naannoo Tigraay irratti walgahii akka qopheessu dubbatamee jira. Walgahiin kun haala gargaarsa namoomaa ittiin dhiyeessamuu fi akkasumas yakka waraanaa kan naannoo Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiru. Keessattuu haleellaa dubartoota irratti dhaqqabaa jiru kasaala irrattuu akka inni xiyyeeffatu ka dubbatamaa jiru. Naannoo Tigraahii keessa Hiwwahaati yeroo dhumaatii fi barbadeessuu fi mootummaan Eertiraa qophiidhuma irra jira jechuudhaan EEPN gabaasee jira. Akka gabaasa kanatti mootummaan Eertiraa waraanii hagammaan tana geggeeffame warra Tigraahii ka Hiwwahaati guutumaa guututtuu balleessuu akka hin dandeenye kaa'amanii jiru. Kanumaa fi marsaa dhumaatii fi warra kana Tigraahii keessa balleessuu fi duulii bal'aan torbaan kan yookaan torbaan dhufu akka jalqabu ka dubbatamaa jiru. Duula kan keessattuu Eertiraan Tigraahii keessatti bobba'uu isiitiin ka akka malee qeeqamtee waan ta'eef warri waraanii Eertiraa ka Tigraahittuu fe'amaa jiru kunin yuunifoormii waraana Itoophiyaa keewwatee akka lolu deemu EEPN gabaasee jira. Akka odeeffannoo dabalataa EEPN kennetti waraan Eertiraa qofa osoo hin taane waraanii Itoophiyaallee dabalatanii gara Tigraahitti ol dhufaa akka jiruu fi duulii ammaan tana godhama jedhame kunini gaarrenii fi baddaalee Tigraahii ka soquu deemuu fi manneen keessatti hooggantoota Tigraahii ka hagammaa hin qabamanii ka barbaaduu fi warra Tigraahii ka diddaa godhe hundaayyuu ka to'annaa jala oolchee akka Hiwwahaati deebi'ee ka'uu hin dandeenyetti lafee dugunguruu dhahee ka cabsu ta'uu yaadamee jira jechuudhaani karoorii kunini akkasitti addeessa. Haa ta'uu malee waraana naannoo Tigraahii keessattuu geggeeffamaa jiruudhaani wanti kun akka inni milkaa'uu hin dandeenye agarsiisa jechuudhaani aktivistoonni naannoo Tigraahii dubbachaa jiran. Akka odeeffannoo aktivistoota naannoo Tigraahiitti Hiwwahaati ka waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin sababa diroonota Imaaraatii Arabaa irraa kan ka'e godhuu dadhabe yeroo ammaan tana waraana riphee loltummaatiin miidhaa gurguddaa dhaqqabsaa jira jechuun warra dhagahamee jira. Bifuma kanaanii gara Tambeen lafa jedhamtu lixa jiddu galeessaa Tigraahiitti jeetti waraana Itoophiyaa tokkollee torbaan kana keessa buusnee jirra jechuun warra dhagahamee jira. Somaaliyaa keessatti gareen Ahmed Madoobetii fi Abdullahi Farmaajo ammallee wal lolaa akka jiranii ka dhagahamaa jiru. Gareen Abdullahi Madoobe ka gosa Marrihaana Daarodii yoo ta'u gareen Ahmed Madoobe ka gosa Ogaadenii warra Daarodiiti. Yeroo ammaan tana Daarodii lamaan walitti bu'uuni Somaaliyaa keessatti rakkooni hagam tokko hammaachaa akka inni deemaa jiru ka dhagahamaa jiru. Gareen Abdullahi Farmaajo kun mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraatiin ka deeggaramu yoo taate gareen Ahmed Madoobe ammoo mootummaa Keenyaatii fi Jibuutiitiin akka deeggaramu ka dubbatamaa jiru. Magaalaan waraanii irratti geggeeffamaa jirtu ka daangaa Itoophiyaati, daangaa Keenyaatii fi daangaa Somaaliyaa gubbaa jirtu Bulahaawo magaalii jedhamtu yeroo ammaan kana deeggartoota pirezidaantii Somaaliyaa ka Abdullahi Farmaajotiin to'atamtee jirti jechuuni maddeen oduu Somaalee gabaasaa jiranii. Haa ta'uuti malee deeggartoonni Ahmed Madoobe injifannoo mootummaan Somaaliyaa labsate kun dharaa jechuudhaani warri nu weerare adabbii isaanii argatanii deebi'aa jiran jechuun warra dhagahamee jira. Waraanni Somaaliyaa keessa biyyoota gaafa Afrikaa walitti buusuttu himamaa jira.
waraanni Tigraayilleen akkasuma biyyoota gaafa Afrikaa hedduu hirmaachisuutu dhagama jira. Waldhabni daangaa Itoophiyaa biyyoota hedduu hirmaachisu Itoophiyaaf Sudaan biyyoota hedduu hirmaachisu akka danda'u gaafii Afrikaa yeroo ammaan tana raafama siyaasatii fi waraana hamaa keessa seenuu xiinxaltoonni dubbachaa jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo dhumaatiin dhukkubni koronaa vaayirasii addunyaa raasaa akka jiru ka hubatamee jiru. Mootummaan Faransaay sararri qilleensaa Itoophiyaa qormaata koronaa vaayirasii sirriitti godhee waan warra jechuun himaltoota biyya Faransaay fiduu hin dandeenye fi guyyaa 4 fi xayyaarii Itoophiyaa gara Firaansota yookaan gara jechuun magaalaa Firaansitti akka balali'uu hin dandeenye ugguree jiraachuun isa dhagamee jira. Mootummaan Firaansii ibsa baasanii qormaata barbaachisu hunda haga qixeeffatu asi mootummaan Itoophiyaa sararri qilleensa isaa qubsumaalee xayyaaraa biyya Faransaaytti qubachuu akka hin dandeenye ka dubbatamee jiru. Odeeffannoon dhukkuba koronaa vaayirasii ammallee faffaca'insi dhukkuba kana akka hin dhaabbanne addunyaan yeroo kanattu tallaalli dhiyeessaa akka jirtu ka dubbatamaa jiru. Tallaalliin hagamma dhiyeeffamaa jiru ka Pfizeriitii fi Moderna tallaalli lama fudhachuu qaba namni. Johnson ka jedhamu warshaan qoricha Ameerikaa oomishu innis tallaalli qopheessuun dubbatamee jira. Tallaalliin isaa kunini tallaalli tokkoffaa kennama dhukkuba koronaa. Sasaabirru Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee.